akkami jirtan deebi'ee dhufee inni ar'aantana waliin laallu maali egaa akkuma beeytan yookaan akkuma daawwattan tanaan dura viidiyoolee dabarteerratti seera milkaa'inaa yookaan the law of success tokkoffaa laallee jirra which is the law of belief yookaan seera amanuudha kan lammaffaadha the law of desire yookaan seera fedhinnaadha sadaffaan the law of positive attitude seera sadaffaati yookaan seera ilaalcha gaarii kan afraffaa the law of persistence yookaan seera itti fufiinsati kan shanaffaadha kan waliin laallu seera goal settingiiti namni kun dalagaa dalagurratti amanee dalagaa dalagurratti desire qabaatee yookaan fedhinnaa jabduu qabaatee akkasumatti dalagaa dalagurratti itti fufiinsa qabaatee dalagaa dalagurratti ilaalcha gaarii qabaatee yoonii fi galman qabne yookaan bakka itti fiigu waan fiiguuf hin qabne nothing wanni isa fiigsisu takka illee hin jirtu seerran dabran sunni qofan jechuudha so seerra kana akka gaariitti yoonii fi milkaa'uu barbaannu taate seerran kana hundaa'u mataatti jiruu teenya keessatti guyyaa guyyaadhaan maal godhuu qabna exercise godhuu qabna so seerri shanaffaadha seera maal jedhu goal setting yookaan karoora baafachuuti irra hedduun namaa wanni ordinary tahee jiraatuuf irra hedduun namaa ordinary jechuun normaalii tahee jiraata galiin isaa normaaliidha beekumsi isaa normaaliidha qabeenyi isaa normaaliidha okay jiruun isaa hundi normaaliidha waan isin ajaa'ibsiisa meelaala gaaf tokko jaan mucaan normaalii jedhu dhalate jaan normaaliin kun waan isin ajaa'ibsiisa faamilii normaaliirraa dhalate inni normaalii ta'ee dhalate then warri isaanii waan normaalii ta'aniif mana barnootaa normaalii isa naqanii okay maaliif normaaliidha innis mana barnootaa normaalii isa naqanii wuxxeetii normaalii fide okay high school normally seenet high school normally irraan wuxxeetii normaalii fide university normaalii keessa seenee wuxxeetii normaalii eebbifamee dalagaa normaalii jalqabe so dalagaa normaalii jalqabeet jiruu normaalii jalqabee innis jaartii normaalii fuudhee okay jiruu normaalii itti fufee yes normaal umrii jiraatee normaalii dhukkubsatee then normal hospitaala seenee normal dhukkubsatee finally normaalii du'ee then ummanni normaalii ta'an tokko yookaan ummanni fayyaalisa yookaan normaalii ta'an tokko walitti qabamanii qabri normaalii isa awwaalan kuni maal jedhama normaalii jedhama ilma normaaliidha caadii ibn caadii jedhama afaan arabitti normaalii ilma normaaliiti maaliif wanni inni fide takka illee hin jirtu isniina dhalatee salaasaa guddatee arbaa fuudhee khamisa dhalee jummata ilmoo isaa guddattee dhukkubsatee sabtii du'ee alhada awwaalame irra hedduun keenya baay'ee seenan teenya tana well amata 40 jiraachuu keenya ilaalina amata 50 amata 60 amata 70 lakkaawwachuu osoo hin tahin waan bu'a qabeessa tahee waan jiruu teenya keessatti nu fayyada hawaasa keenya fayyada maatii teenya fayyada waan eega nuti duunillee maqaa keenya duubatti hambisaa takka illee dalagaa hin jiru maaliif karooran qabnu jiruu teenya irratti waan jiraannuuf hin beeynu waan keessi kan kee fedhu hin beeytu dandeettii namuuni qaba namni dandeettii malee uumameen jiru ammas namni duniyaa tanarratti sababaan malee uumamees hin jiru so goal setii waan hin qabneef yookaan waan karoora hin qabneef loowii afran gubbatti dabarsine kanat hundi keenya jiraachaa hin jiru maaliif karaatti deemnu hin qabnu ree oromoon maal jetti isinitti fakkaate ni oriinaa dura haram oriinaa tuduraa jaan ni oriinaa dura haram oriinaa ni fiinaa dura haram fiina ni daleenaa dura haramitti ni daleena haramit daleena akkamit daleena maaliif daleena karoora qabaachuu qabda so maaliif point A tu jira bakka ati irra jirtutu jira point B tu jira bakka itti deemtu qabaachuu qabda namni bakka itti deemu hin qabaanne maaliif manaa baare maaliif karoora jala kan haasoo inni kana isa barbaachise so eessatti deemuu barbaaddaati osoo hin duune duratti maal dhiistee deemuu barbaadda osoonii fi nama guddaa himman guddoomneen duratti osoo humnan dhabneen duratti osoonii fi dandeessuu osoo dandeettii qabdu maal godhuudha barbaadda qaawa kam cufuu barbaadda
maaliif qaawwa hedduu jira qaawwa ati cufuu barbaadu ani cufuu hin danda'u qaawwaniin an cufuu danda'u waan hin cufuu danda'uuf narraan tan as taa'ee isiniif leenjii tan kennaa jira maaliif qaawwan cufuu danda'u karaa kanaan waan ta'eef jecha qaawwani ati cufuu dandeessu karaa miini maal dalaguu dandeessa maal gumaachuu dandeessa hawaasa keetiif maal godhuu dandeessa wanni ati godhuu dandeessu hundinuu maallaqa walitti hin qabsiisin maallaqa qofaa miti kan dalagaa dalaguu danda'u sammuun tantee dalagaa dalaguu dandeessi yeroon tantee dalagaa dalaguu dandeessi yusi wanni irra hedduun keenya normaalii taanee dhalannee normaalii taanee jiraannee normaalii taanee duunee normaalii taanee awwaalamneef maaliifi waan karoora hin qabneef yeroon teenyas risoorsitti hin lakkooyne qabeenyi beekumsi nuti qabnu qabeenyatti hin lakkooyne yoosi hawaasa keenya bal'aa kana qabeenyatti hin lakkooyne so alatti waan barbaadina karoora karoorfadhaa karoora guyyaa qabaadhaa guyyaan kiyya guyyaa yoo xiqqaatti maaliin godha kitaaba akkamiin dubbisa eenyu waliin hin oola hin irraanfatina karoora jechuun jiruu teessan galma keessaniif waan isin irra nyaattaniitu boru ifa isinii ta'a by the way waan irra daleedaniitu boru isin eega namni irraan tana karoorfatee fayyaa isaan eegin boru gaafa umriin isaa amata 60 amata 50 gahee gifiitis haa jennu dhiiga danfaa haa jennu kalee dhukkuba kalee haa jennu dhukkuba tiruu haa jennu waan adda addaatu itti as deemuu ta'a maaliif kalee isa hin daleenere boru jechuun waan nuti har'aan tan osnee teenyee eenyetuma bira geenye osoo hin ta'in har'aan tan itti karoorfannee itti daleenee qophooynee fi waan bira geenye injifannoodhaan injifannoo jechuun waan har'aan tan itti qophooytetu dhufa nama barnoota isarratti itti qophooytu tokkoffaa ba'a qophii jechuun maal jechuu karoora jechuudha yusi amata kana karoorfadhee jechuun ji'a tokkoffaa ji'a lammaffaa ji'a sadaffaa ji'a afuraffaa ji'a shanaffaa jetteetti hanga ji'a 10 karooran deemta karoora kan kee kanarraa wanni si baasaa dhufuun mala ati garuu yoon fi karoora qabdu taate gurri kan kee duudaadha maaliif karoora qabdanii karoora kan keessan galmaan ga'uu fiida rakkina sitti himaa yoo oolan ati kara meeqan akka rakkinni si dura jiru sitti himaa oolan ati kara meeqan akka furmaanni jirutti himta maaliif ilaalcha kan kee maalirra waan ta'eef waan ilaalcha kan kee guddaa ta'eef waan galma qabduuf ani bara kana waan akkanaatiin barnoota akkanaatiin barbaada bara kana kitaaba akkanaatiin dubbisuu barbaada bara kana ani yoo xiqqaatte kitaaba 12 dubbisuudhaan barbaada bara kana yoo xiqqaatte faamilii tiyya yoo xiqqaatte marraa 12 ziyaaruu qaba bara kana yoo xiqqaatte yoo nifin waan guddollee dadhabe makiinaa takka bitachuudhaan qaba karoora qabeenyaa karoora fayyaa karoora maatii teetii karoora hawaasa bara kana yoo xiqqaatte biyya 2 fi biyya 3 dhaqeetiin leenjii bilaashitti kenna karoora kunis beeyte waan hawaasa kan kee kana guddisa waan si guddisa by the way hawaasni bal'aan ala dhaabbateetu museetuma haasawa ati hawaasa bal'aa san keessa hawaasni bal'aan karooran qabu hawaasni bal'aa jechuun kiyya by the way arrabaa miti irra hedduu namaa jechuu kiyya malee irra hedduun keenya irra hedduun namaa maal hin qabnu karooran qabnu karaatti deemnu hin beeynu usneetuma deemna malee usneetuma nyaanna malee waan nyaannuufuu hin beeynu usneetuma daleena malee waan daleenuuf hin beeynu yoon fi usneetuma daleedu waan daleeduuf hin beeytu taanaan tokkoffaa ba'uudhaaf hin daleedu ree so umrii tantee teessituma guddina namaatii fi milkaa'ina namaatii fi makiinaa namaatii fi mana namaatii fi qabeenya namaatii fi beekumsa namaatii fi digrii namaa lakkooyta teessee fooqii namaan lakkaa'in teessee beekumsa namaan lakkaa'in teessee humna namaan lakkaa'in humna ni qabdaa beekumsa ni qabdaatis karaa san deemi beekumsa argachuudhaaf peejii takka dubbisuu jalqabuu qabda leenjii takka fudhachuu qabda viidiyoo takka laaluudha qabda guyyatti waan si fayyada karoora baafadhu jiruu ta'e keessatti fayyaa tantee irratti furdaa ta'uun dirqamaa miti qallas taatu fayyaa teetiif guddina keetiif exersaayisiin si barbaachiste exersaayisii dalaguudhaaf karoorfadhu karoora guyyaa tokkooti miti karoora guyyaa lamaati miti itti fufiinsan yoo karoora qabdu taate definitely bakka barbaadde ni geessa so karoorri kan kee kan waggaa as deemuu kun maal fakkaata karoora amata 5 karoora amata 3 karoora amata 10 natti hin qoflinaa maaliif irra hedduun keenya maal jenna hay yoo duunee hojii duuti yoo duute sumaan qabdu karoorfattee maaliif duutee jee rabbi sin gaafatu karoorfadhu garuu karoora dhabaatu hangarraa qullaanu hambise karoora bakka itti deemnu wallaalatu hangarraa waa takka akka nuti hin beekne akka nuti waan takka sinqii takka illee harkaan qabne nu godhe soo teenyee haasawuun teenyee humaan qabnu beekumsa qabnu qabeenya qabnu diinagdee qabnu maaliin qabnu jettanii lakkaa'ina har'arraa jalqabdanii waan qabdan lakkaayaa wanni isin qabdan isinii wanni isin qabdan risoorsii keessanii risoorsiin teessan guddoon yeroodha yeroo tanatti fayyadamuudhaan karoorfadhaa karoora keessan galmaan ga'uudhaaf yeroo ni qabdan yeroon isin qabdan ammoo yoomii har'a yeroon isin qabdan yoomii amma yeroon isin qabdan eenyu isini
so karoora keessan bira gahuudhaaf karoorfadhaa karoora akkatti karoorfatan hin beeknu yooni fita kan ammaan dura karoorfannee kan hin beekne taate ni karoorfanna waliin humaa rakkinni hin jiru proogiraama adda addaatti wal arginaa waliin haasoyna so namni karoora hin qabne nama karaatti deemu hin beekne namni karaatti deemu hin beekne karaan hundinuu isaaf karaadha you see saniif we don't have nothing waan takka hin qabnu we do nothing waa takka godhaa hin jirru we are nothing humaan qabnu humaa harkaan qabnu waa takka hin qabnu malee risoorsii dhabneetii miti risoorsiin harka keenya jira risoorsii hedduudha qabda so risoorsii qabdu tan hara maalii jijjiiri hara qabeenyaa jijjiiri hara maalliqaa jijjiiri hara kaashii jijjiiri hara milkaa'inaa jijjiiri waa hedduudha qabna goolii seetii godhachuudha qabna goolii seet godhanne yookaan karoora karoorfanne kanarratti ciccinee dalaguudha qabna wanni fedhellee yoo dhufe yoo xiqqaate yooni fi persentaa dhibballee achiif godhuu dadhabde amata tokkoo fi amata lama keessatti yoo xiqqaate at least persentaa 50 ni deemta yes maaliif waan karaarraa dhufte beeytuuf jecha achi gara galteetitti ilaalte milkaa'ina irra jira jechuudha bari hin kufne maaliif yooni fi akka deemtu qabaatte waan geejii qabu waan lakkooytu qabda waan mattartu qabda waan kiiloogiraama irra keessu qabda maaliif bakka irraa dhufteetu hedduu guddoodhaa miti ambara amata akka irraa beekumsa kanaan qabu amma kitaaba hangana baradhee beekumsa handa baladheetiin jira ambara amata akka irraa wanni ilaalcha nan yeroodhaa qabu kana ture bar waan leenjilee kanaa fudhadheetiin viidiyoo kanaa laalee maal godhee irraan tana yeroodhaaf ilaalcha nan qabu kana fakkaataa jetteetiti maal goota laalta if madaalaa gaafa deemte maal goota improve godhaa deemte arra boruurra iftaan taani akkasitti yeroorraa yerootti atiin kun nama guutuu tahaadha nama beekumsa qabu nama guutuu nama hayyuu nama atilleen ittiin boontee maatiin teetilleen ittiin si boontu akkasumatti biyyi teetii fi hawaasni kan ittiin si boontu taata so karoora qabaadhu karooratu nama godha waan ta'eef galatooma.